Artistii jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e Artist Shukur Jamaal wallee haaraadhaan gara uummata isaatiitti dhufee jira. Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenya bakka gara chaanaalii keenyaatti nagaan dhuftan isiniin jecha har'a immoo odeeffannoo gaarii fi akkasumas illee irratti dhaga'uullee kan namatti tolu tokko isinii qabannee dhufnee jira jechuudha. Egaa daawwattoota keenya amma xumura qophii keenyaatti nu wajjin tura. Warroonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan immoo sabiskiraayib gochuun jalqaba. Keessumaayyuu viidiyoo kana immoo sooshaal miidiyaa qabdan hunda isaa irratti illee sheer gochuun dagatina. Hunda Oromoo bukkee akka viidiyoon kun ga'uu fi artistiin keenya jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e Artist Shukur Jamaal viyuu fi hedduu illee sirba isaa kanarratti illee yoo viidiyoo kana sheer gotan gargaaruu waan danda'uuf sheer gochuun dagatina. Keessumaayyuu uummanni warra Arabaa jiraatan akkasumas illee biyyoonni Itoophiyaa ala jiraatan baay'isaa irra deddeebi'aa viidiyoo kana ilaalaa akka inni vaayiraalii ba'ullee godhaan isiniin jedha daawwattoota keenya. Akkasumas illee warra biyya keessa jirtan immoo viidmeetiidhaan viidiyoo keenya kana ilaaluun dagatinaa isiniin jedha. Gaan daawwattoota keenya gara viidiyootti sinaa dabarsu. Akkuma beekamu gaa artistiin keenya jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e Artist Shukur Jamaal uummata bukkeetti jaalatamummaa fi beekamtii hedduu kan qabudha jechuudha. Keessumaayyuu artistoota gameeyyii uummata Oromoon qabdu jedhu keessaa Artistiin Shukur Jamaal artistii tokkodha jechuudha. Bara qabsoo hundumaa kaasee hanga ammaatti sochii fi akkasumas sirba qabsoodhaan illee artistii uummata isaa bukkee jirudha jechuudha artistiin kun. Kanaafuu artistii kana mee akkamittiin simattu? Warroonni haala gaariidhaan simattan koomentii jalatti lakkoofsa 2 fi 3 barreessuun dagatinaa isiniin jenna. Gaan daawwattoota keenya gara odeeffannoo har'aatti gaafa darbinu immoo artistiin keenya jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e Artist Shukur Jamaal wallee haaraa mata dureen isaa Magaallee kan jedhuun qabatee dhufaa jira jechuudha. Magaalleen kun akkuma beekamu gaa sirba warra artistiitti jedhee jira jechuudha. Artistiin kun waa'ee qabiyyee isaatiillee tokkoon dubbateera. Dhuma viidiyoo kanarratti illee isinitti agarsiisuu hin danda'a. Kanaafuu amma viidiyoon dhumaatti nu wajjin turaan isiniin jedha. Gaan daawwattoota keenya akkaataa sirbi kun itti ba'ee fi seenaa sirba kanaallee baasee cimee jira jechuudha. Artistiin kun artistiin kun kan itti sirbe immoo tiktaakerii beekamtuu fi uummata bukkeetti illee jaalatamtuu kan taate tiktaakerii Maakii Ooruu sirbeera jechuudha. Egaa artistiin kun sirba isaa kanarratti waa'een bareedaa fi hojii baay'ee irratti illee dhamee kan fidaa jirudha jechuudha. Hundumti keessanuu kan irratti dhufu YouTube chaanaalii Sabaaf Entertainment kan jedhu irratti kan dhufuu fi achi dhaqaatii sabiskiraayib godhaa. Yoo sabiskiraayib godhanii irratti namoo achirratti eeggadhaan isiniin jedha. Egaa daawwattoota keenya artistiin keenya kun egaa sirba isaa kanarratti wantoota hedduu dubbatus akkasumas illee yeroo inni dhufullee dubbatee jira jechuudha. Artistiin kun akka inni jedhetti torbee kana gidduutti sirba kana kan hin gadhiisu yommuu ta'u uummanni koo caqasaan ni eegaa isiniin jedhee jira jechuudha daawwattoota keenya. Egaa isinis artistii keenya harka bal'isaatii bifa ho'aadhaan simadhaan isiniin jedha daawwattoota keenya. Akkuma beekamu gaa artistiin kun wallee isaa bareedaa kanaan duraan illee keessumayyuu dhiyeenya kana immoo sirba dhiyoo tokko baasee ture jechuudha. Artistiin kun Marartuu kan jedhu sirba sanaanis uummata bukkeetti gara miliyoona 1 viyuu qabeera jechuudha. Torbee tokko gidduutti daawwattoota keenya. Egaa artistiin kun amma immoo sirba Magaallee jedhu kanaan dhufee jira jechuudha. Egaa hundi keessanuu artistii keenya kana bukkee dhaabadhaa. Artistii keenya jajjabeessaa isiniin jedha. Amma inni sirba isaan dhufutti immoo nagaan kottu jennaani. Egaa daawwattoota keenya odeeffannoo bareedaa fi odeeffannoo waa'ee artistoota keenya yeroo isaan sirbatti baasuuf jedhanii fi akkasumas illee wanta haaraa yeroo isaan qabatanii dhufan hunda isaa isiniin beeksisa waan ta'eef chaanaalii keenya kana sabiskiraayib gottanii maatii ta'uun dagatinaan isiniin jedha. Egaa daawwattoota keenya odeeffannoo inni irra qabannee dhufne kana ture. Amma viidiyoo kan biraa walitti dhiyoonitti qaba kiyyaan nagaatti horaa bulaa.